Oduuwwan madinalaa keessaa immoo erga Manchester gahee bira darbe waancaa malee kan xumure leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan bara kana gareen isaa humna haaraadhaan dhiyaachuu hime. Kilabiin tokko ji'a ji'aatiin akka gareetti fooyya'aa kan deemu yoo ta'e Premier League England ni injifata. Nutis waancaa kilaboota addunyaatiin booda haala akkasirratti argamnaan yaada Pep Guardiolaati. Abubakar Abdallaa moo xiinxala BBC Sport akka taanutti qindeesseera. Lammiin Spain ga'eessi ganna 54 Pep Guardiolaan hojii leenjisummaa isaaniitiin tapha 1000 dilbata darbe chaampiyoonii England Liverpool waliin taasisan injifannoo 716 galmeessanii deeggartoonni City Stadiumii taaditti argamanis nuti Guardiolaa qabna hundi keessan baga gammaddan jechuun maqaa isaanii ol kaasanii waamuun faarsaa leenjisaa seenaa hedduu hojjetan dinqisiifachaa turani. Pep Guardiolaan kilaba isaanii bifa haarawaan ijaaraa jiraniin imala yeroo torbaffaaf chaampiyoonii Premier League ta'uudhaaf taasisan cimsachaati jiru. Gareen Pep Guardiola bara darbe ga'umsa duratti beekamurreen turre waggaa afuriif walitti aansuudhaan chaampiyoonii erga ta'anii booda humni isaanii laafeetu ture. Hidhamni taphattootaa yeroo dheeraaf tapharraa fageessis waancaa dhabuu isaaniitiif akka sababaatti eerama. Bara dorgommii kana immoo Pep Guardiolaan City ga'umsa isaatti deebisuun garaagarummaa dursaa liigichaa Arsenaal waliin jirus gara qabxii afuriitti dhiphisaniiru. Kilabiin tokko ji'a ji'aan akka gareetti yoo cime Premier League injifata kan jedhan Guardiolaan yeroo sun ta'e hanga dhumaatti waancaa morkata. Nuti dhimma kanarratti bal'inaan mari'annee daandii sanarra akka jirutu nutti dhagama. Humna keenya guututti deebine jedhan Guardiolaan. Taphichaan booda Pep Guardiolaan fuula ifaa gammachuun irraa mul'atuun dirree baani. Guardiolaan bara 2016 Bayern Munich irraa gara Manchester City imalanii ergasii kubbaa miilaa England keessatti jijjiirama fidaniin leenjisaa milkii hedduu gonfatanii. Ta'us bara darbe waggaa 8 keessatti waancaa malee bara xumurani. Yeroo sanatti barri milkii Guardiolaa xumurame immoo gaafiin jedhu akka dhagamu taasiseeti ture. Garuu dilbata ga'umsi olaanaan mul'isan shakkii tureef deebii kan kennedha. Guardiolaanis erga waancaa kilaboota addunyaa darbeetii as haalli jiru fooyya'aa jiraachuu dubbatu. Taphattoonni Manchester City kubbaa dheeraa qilleensarraan dabarsanii walii kennuu eegalaniiru. Tooftaan kun Erling Haaland bira kubbaan akka ga'u kan taasisudha. Gooliin jalqabaa Liverpool irratti galches Maatiyaas Nuunes sarara peenaalitii keessatti dabarsee kenneen lammiin Norway Haaland kan galchedha. Taphoota Premier League 11 goolii 14 galche. Manchester Cityn bara darbe Premier League dirree irratti iddoo bal'aa uffisuun kilaba taphataa turedha. Giddu galeessaan tapha tokkoon kiiloomeetira 115.3 taphattoonni City uffisaniiru. Guardiolaanis haalli nuti itti dhiibbaa uumnuu fi ittisnu kan tilmaamamuu miti jechuun morkattoonni isaanii tapha Manchester City akka hin tilmaamne gochuu dubbatu. Manchester Cityn Premier League baranaan Brighton, Tottenham fi Aston Villaan mo'atameeti ture. Kanneen keessaa lamaan isaa hagayya keessa mo'atame. Kana darbee taphattoonni milkii kilabichaatiif waggoota as dhiyootti gumaacha olaanaa taasisan Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Jack Grealish, Ilkay Gundogan fi Ederson gadhiisaniiti turan. Garuu dorgommii hundaa taphoota 14 darban keessaa tokko qofa injifatamuun isaanii Cityn walitti fufiinsaan ga'umsa ittiin beekamutti deebi'aa jiraachuu kan mul'isudha. Biyyaa fi kilaba isaatiif barana gool 28 kan galche Erling Haaland milkaa'ina kilabichaatiif gahee olaanaa taphachaa jira. Yeroo Roodiin miidhametti Nico Gonzalez iddoo lakkoofsa 6tti dandeettii isaa guddifachaa dhufeera. Barana taphattoota City kamuu caalaa kubbaa tuqe. Taphataan ittisa bitaa Nico O'Reilly kubbaa taphattoota faallaa harkaa buusuu irratti fooyyedha. Leenjisichis taphataa sirra jidduu Bernardo Silva addatti jaju. Dilbata darbe taphataan biroo gomsa gaarii mul'isaa ture Phil Foden gomsa isaatti deebi'aati jira. Xiinxalaan kubbaa miilaa Leon Dublin akka jedhutti Guardiolaan garee isaanii iddoo ofii isaanii barbaadanitti argachaa jiru jedha. Kun City isa duriitti beeknu kun City kubbaa to'achuun taphatu kan nuti yaadannudha jechuun kilabicha jaja. Chance to make it 3, chance to make it save. BE Premier League Itoophiyaa taphoota istaadiyeemii Finfinneetti taphatamaa turaniin Adaamaa fi Itiyoo Elektiriik kilaboota gooliin osoo hin mo'atamin xumuranidha. Adaamaan ammoo kilaba goolii osoo hin keessummeessin taphoota torbee 5 liigichaa xumuredha. Liigichi guyyoota 9 booda taphoota torbee 6ffaatiin ni deebi'a. Andanat Biraanoo ammoo taphoota istaadiyeemii Finfinneetti taphatamaatiin turan akka taanutti xiinxalee jira. CBE taphoota istaadiyeemii Finfinnee turaniin Adaamaan tapha tokko osoo hin mo'amin goolillee hin keessummeessine. Nageellee Arsii fi Hadiyaawus Anaan injifannoo malee yoo imalan Shaggar injifannoo tokko Qiddas Goorgis irratti gonfateen marsaa jalqabaa xumure. Taphoota 25 marsaa jalqabaa kanaan istaadiyeemii Finfinneetti taphatamuuf saganteeffaman keessaa taphoonni lama sababa gulaallii waancaa Champions League Afrikaan madiin hirmaateef taphoota 23tu taphatame. Taphoonni 23 kunneen tamsaasa kallattii OBN sagalee ummataan jaalattoota kubbaa miilaa biras gahanii. Tapha baniinsaa Itiyoo Elektiriik goolii 1-0dhaan Shaggar mo'ateen kan eegale tamsaasni kallattii OBN hanga tapha torbee 5ffaan Shaggarii fi Hadiyaawus Anaan goolii 1 qixa xumuranitti qulqullina olaanaan dabalamuun afaan Oromoo fi Amaaraan hordoftootaaf tamsa'e. Bara 1983 hundeeffamuun mallattoo Oromiyaa kan ta'e Adaamaan bara kana gurmaa'insa haaraan taphattoota
cimoo qabachuudhaan liigicha eegale. Suyyum Kabbadaan kan leenjuu kilabichi taphoota shanan ga'ammaa taphateen taphoota lama injifachuun sadiin qixa bahe. Goolii lama morkattoota isaarratti galchuun goolii tokko yoosoo hin keessummeessiin imalaatiin kan jiru Adaamaan taphoota lamaan darban Buna Itoophiyaa fi Arbaa Minci goolii 1-0 injifachuun turtii isaa istaadiyeemii Finfinnee goolabe. Keessummaan liigichaa Shaggar deeggartoota isaan faayaa dorgommichaa ta'e tapha jalqabaa Itiyoo Elektirikiin goolii 1-0dhaan mo'amuudhaan eegale. Tapha torbee lammaffaa Adaamaa waliin goolii malee kan xumure Shaggar Qidduus Giyoorgis injifachuun Hadiyaa Hosaanaa waliin goolii tokko qixa bahuun turtii Finfinnee xumure. Shaggar taphni torbee sadaffaa Madiin waliin taphachuuf ture sababa Madiin Itiyoophiyaan gulaalli waancaa Champions League Afrikaan hirmaachaa tureef yeroo birootti darbe. Nageellee Arsii gochiiwwan tapha jalqabaa Arbaa Minci waliin goolii tokko qixa xumuruun liigichaa jalqaban injifannoo malee turtii istaadiyeemii Finfinnee xumuruudhaaf dirqamanii. Sochii taphaan deeggartoota dirreetti argamuun taphoota daawwatan kan bohaarsee gareen Tulluu Dastaan leenjuu Nageellee Arsiin Bahar Daarii fi Itiyoo Elektiriik waliinis qixa bahuun Qidduus Giyoorgisii fi Buna Itoophiyaatiin mo'ame. Taphoota istaadiyeemii Finfinnee turan kanaan Itiyoo Elektiriik kilaba qabxii fooyyee walitti qabachuun goolabe. Zarihuun Shangataatiin kan leenjuu kilabichi qabxii 15 argachuu qabu keessaa 11 yoo milkeeffatu taphoota 3 injifachuun lamaan qixa bahe. Shaampiyooniin Itoophiyaa si'a 16 Qidduus Giyoorgisis kilaboota sochii fooyyee mul'isaatiin turan keessaa tokko. Giyoorgis tapha torbee shanaffaatiin Bahar Daariin goolii 3-1 mo'achuun turtii isaa istaadiyeemii Finfinnee goolabe. Sararri fuuldura isaa Abeel Yaaloo irratti hirkachuu kan mul'ise kilabichi torbee tokkoffaa darbii Shaggariin Buna Itoophiyaa goolii 1-0 mo'uudhaan milkiin eegale. Bunni Itoophiyaa Qidduus Giyoorgis Itiyoo Elektiriikii fi Adaamaan mo'amuun turtii isaa istaadiyeemii Finfinnee yoo goolabu deeggartoonni kilabichaa leenjisaa Biikaasaawwan irratti mormii kaasanii. Hadiyaa Hosaanaa fi Arbaa Mincis qabxii 3 qofa walitti qabachuun turtii isaanii istaadiyeemii Finfinnee kana xumuranii. CBE Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana hanga torbee shanaffaatti Bunni Sidaamaa qabxii 12 yoo dursu Machaan Itiyoo Elektiriikii fi Faasil qabxii 11 hordofaa jiru. Leenjisaan duraanii Manchester City Roberto Manciniin kilaba Qatar leenjisuudhaaf walii galan. Hojii leenjisummaa garee biyyaalessaa Saudi Arabiyaa erga dhiisanii booda hojii malee kan jiran Roberto Manciniin ammas gara giddugala bahaa deebi'uudhaaf dhiyaatan. Ji'a darbe keessa leenjisaa kilabichaa Felix Sanchez waliin gargar kan ba'e Al Sadd Roberto Mancinii qacaruudhaaf walii galtee irra ga'ee jira. Bara 2012 Manchester City waggoota 44 booda shaampiyoonii England kan godhan lammiin Itaalii umurii 60 Manciniin hanga xumura bara dorgommii 2025-26tti kilabicha leenjisuudhaaf tole jedhanii jiru. Akka gabaasaan gaazexaa Dello Sportitti yoo ta'e Roberto Manciniin gara Itaalii deebi'uudhaaf fedhii qabaatanis kilaba karoora isaanii milkeessuu danda'aniidhaa fi piroojeektii barbaadan wanta hin arganneedhaaf jecha gaafii Al Sadd fudhachuun ifoomee jira. Torbee kana keessas gara Qatar Dohaanii deemu jedhamee eegama. Al Sadd yeroo 18 shaampiyoonii Qatar ta'uudhaan seenaa kubbaa miilaa biyyattii keessatti kilaba milkii olaanaa qabudha. Odeeffannoo gabaaboo keessaa mooyyuutii Antonio Conte fi pirezidaantiin kilabichaa Olirio Di Laurentiis har'a Neapolsitti marii qabu jedhamee jira. Akka eegame miti bara dorgommii kana jalqabbiin isaanii Seeriyaa Itaaliitiin gaarii haa ta'uyyuu malee torbee lama dura Seeriyaa Itaalii dursanii turanii garuu adeemsa keessa qabxii dhabaa deemuu isaaniitiin wal qabate Antonio Conteen pirezidaantii kilabichaa akkasumallee hooggansa kilabichaa wajjiniin har'a Neapolsitti marii akka qaban himameeti jira. Seeriyaa Itaaliitiin amma sadarkaa afuraffaarra jiru akkasumallee Champions League Awurooppaatiin mooyyuutii sadarkaa 24ffaarratti argamu waan ta'eedhaaf hooggantoonni kilabichaatiillee sanatti gammadaa miti garuu pirezidaantiin Napoli Aurelio Di Laurentiis Antonio Conteen hojii isaanii gadhiisuudhaaf wanti jedhu sirrii miti jechuudhaan odeeffannoowwan ganamarra ba'aa turan ni agarsiisu. Har'a garuu marii ni qabudhamee jira. Marii isaanii kanaan murtee akkamii dabarsuu danda'u kan jedhu ni eegama. FA'n Aljeeriyaa yookaan immoo Federeeshiniin kubbaa miilaa Aljeeriyaa Itaan Mbaappee obboleessa Kiiliyaan Mbaappee wancaa Afrikaa bara 2025 Morookoon qopheessuun duratti garee biyyaalessa Aljeeriyaatiif akka taphatuudhaaf jecha amansiisuudhaaf hojii eegalee jiraadhamee jira. Haati Itaan Mbaappee akkasumallee Kiiliyaan Mbaappee dhaloonni sanyummaan isaanii Aljeeriyaadhaa kan ka'u. Kanaaf jecha gama haadha isaanii fayyadamanii tooti. Taphataan kun garee biyyaalessaa Aljeeriyaatiif akka taphatuudhaaf jecha Federeeshiniin kubbaa miilaa Aljeeriyaa hojii eegaluun isaa himameeti jira. Faayizaa Lamaarii jedhamu.
harmeen Itaan Imbaappee akkasumallee Kiiliyaan Imbaappee isaan immoo ijoollee isaanii kanaaf akka ejentiitti kan isaan tajaajilanii kanaaf isaan fayyadamanii tooti akka garee biyyaalessaa Aljeeriyaatiif taphatuudhaaf taphataa kana amansiisuu akka danda'anidha kan eegamu. Itaan Imbaappeenis garee biyyaalessaa Aljeeriyaatiif taphachuu akka maluudha kan eegamu. Sababni isaa immoo iddoo inni taphatutti gareen biyyaalessaa Firaans taphattoota ciccimoo hedduu qaba waan ta'eedhaaf achi keessa cabsee seenuudhaaf yookaan immoo isaan caalee filannoo diddiishoo ta'uudhaaf wanti inni qabu ga'umsi inni qabu sanaaf isa amansiisuu illee hin danda'u waan ta'eedhaaf amma filannoon isaa garee biyyaalessaa Aljeeriyaa ta'uu akka danda'u odeeffannoowwan ba'aatiin jiran ni agarsiisu. Hundumaaf iyyuuti odeeffannoon gaggabaaboo kanneen biroo keessaa immoo iyyuuti diddiishoo leenjisaan garee biyyaalessaa Firaans ammoo waancaa addunyaa bara 2026 boorratti kilabiin Saawudii Arabiyaa Al Etihad leenjisaa kilabichaa godheetoti isaan qacaruudhaaf karoora akka qabu odeeffannoowwan ba'aatiin jiran ni akeeku.